Nagaan Waaqayyo Waaqa jiraataa hunda keessaniif haa ta'u, waldaa Maraanaataa Yesuus keessatti kan argamtan sabni Gooftaa, gaggeessitoonni, tajaajiltoonni hundumtuu akkam jirtu? Maqaa Gooftaa, maqaa Yesuusiin ayyaanniif nagaan inni dhumaaf daarii hin qabne Yesuus Kiristoos biraa inni maddu isin irratti haa baay'atu. Ani obboleessa keessaniif tajaajilaa keessan Eebbaa Abirraati. Waaqayyo nu gargaaree guyyaa kana nuu kennee arras immoo warra walii wajjiniin isa waaqeffatan taanee jirra. Kanaaf waa'ee gaarummaa isaa hundumaatiif galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyooti guddaa gammanna, bara keenya irratti bara, umurii keenya irratti umurii, jabina kan nuu ta'e isadha. Kanaaf Waaqayyoon walii wajjiniin ulfeessina. Egaa kanaan dura gara torban lama duraatii fi mata duree Waaqayyootti dhiyaachuu jedhu walii wajjin ilaalaa turre. Garuu gidduutti mata duree lallabaa adda addaa ilaalaa turre. Har'a kutaa isa dhumaa Waaqayyootti dhiyaachuu mata duree jedhu isiniif qabadhee dhiyaadheera. Waaqayyoon walii wajjin kadhannee gara barumsa keenya isa guyyaa irratti dabarra. Teessoo kee isa kabajamaa, isa ulfaataaf, ulfina qabeessa, jaallatamaa Waaqarraa irratti maqaa Gooftaa, maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u Waaqa keenya. Jireenya keenya fooniif lubbuu hafuura keenya situ jiraachise. Diinonni amajaajiin karaa adda addaatiin kiyyoo nuuf qopheessan utuma jiranii ati Waaqayyoon keenya jireenya keenya nuuf taate, jireenyas nuuf labsite. Galata siif qabna. Bara hamma bara baraatti maqaan kee haa ulfaatu. Nu namoota dadhabootaaf cubbamoota kanaaf immoo arras araarri nuuf haa ta'u. Daddarbaa keenya, mudaa keenya, jireenya keenya keessa kan jiru hafuurri kee kan nu yaadachiisaa jiru, iddoo kanatti irraa kaatteetta mucaa koo jedhee kan nutti agarsiisaa jiru, kan nuni ofirratti hin argine raawwatee dhiiga Yesuus Kiristoos isa qulqullaa'aa isa fannoo irratti lola'eetiin nu qulleessi, nutti araarami. Yaa Waaqa bara baraan guddaa taatee kunoo ganama kanattis Waaqa banamaa, Waaqa araaraa, maqaa Gooftaa Yesuusiin ati nurratti bani. Waaqayyo Waaqa ittiin sitti dhiyaachuu dandeenyu, ulaa Waaqaa ittiin si arguu dandeenyu nuuf kenni. Dubbiin kee dhowwaa tokko malee tokko keenyatti dubbatamu. Yaa Waaqayyo kallattiidhaan nu tajaajili. Ergaa diiyaabiloos,
ergaa dukkanaa, ergama amajaajii diiyaabiloos gadhiisu hundumtuu maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin raawwatee hadhaamu maqaa gooftaa Yesuusiin haa rukutamu. Waaqayyo nagaa keenya bal'isi, araara kee ayyaana kee nu geggeessi, laphee keenya fayyisi, Kiristoos Yesuus jaallatamaadhaan. Ameen. Egaa Waaqayyootti dhiyaachuun, Waaqayyootti maxxanuu, hundumaa caalaa isa ofitti aansu, isaa wajjiniin hariiroo qabaachuu, haala hundumaa keessatti miiltoo ofii isa godhachuu akka ta'e kutaawwan darban keessatti walii wajjin ilaalaa turre. Waaqayyootti dhiyaachuudhaanis gaarummaa gurguddaa namaaf argamuu danda'u walii wajjiniin barannee jirra. Har'a kutaa dhumaa keessatti walii wajjiniin kan nu ilaallu wantoota lamadha. Waaqayyootti yeroo dhiyaachuu dadhaban kutaa isa dhumaa kanarra jechuudha. Gooftaarraa nama fageessu maal akka ta'anii fi namni gooftaarraa fagaatu immoo wanta akka isa mudatu maaltu akka isa mudatu walii wajjin ilaalla. Jalqaba irratti wantoonni Waaqayyoorraa nama fageessanii maal fa'i warra jiran ilaalla. Inni jalqabaa Waaqayyoon caalaatti waa jaallachuu, jaalala biraatiin mo'amuudha. Wanti namni akka inni Waaqayyoorraa fagaatu, Waaqayyo uumaa koo galanni siif haa ta'u, sin jaalladha, du'a keessaa na baaftee, dhibeerraa na fayyiftee, kan akka kee hin jiru, si malee ana homaa hin qabu, namni jechaa ture gidduutti immoo Waaqayyoorraa fagaatee argama. Maal inni Waaqayyoorraa fageessu harkisi biraan jettanii yoo gaafattanii deebiin isaanii jalqabaa jaalala kan biraatiin mo'amuudha. Jecha kan biraatiin immoo Waaqayyoon caalaatti wanti jaallatan gaafa nama mudatudha. Nama ta'uu danda'a, kaadhimaa ta'uu danda'a, haadha manaa ta'uu danda'a, abbaa manaa ta'uu danda'a, abbaa ofii ta'uu danda'a, haadha ofii ta'uu dandeessi, obbolaa ofii ta'uu danda'u, maallaqa ta'uu danda'a, barnoota ta'uu danda'a, waanuma fedhe haa ta'u, waan gaarii fakkaatus waan hamaas Waaqayyoon caalaatti wanti jaallatan yoo jiraate suni karaa ittiin Waaqayyoorraa fagaatan maagneetii Waaqayyoorraa nama fageessudha. Jaalalli kamiyyuu biyya lafaa kanarratti jiru inni gaariinis inni hamaanis Waaqayyootti aanee dhufuu qaba. Waaqayyoon caalaa yonnaa ofitti haansina ta'ee hin dogoggora. Fakkeenyaaf namni jalqabaa Addaamii sagalee haadha manaa isaatiiti kan inni dhaga'e. Sagalee Hewaaniin dhaga'e. Waaqayyoon ofitti aansee Waaqayyo kana hin jaallatu, Waaqayyo kana nu abboomeera, Waaqayyo immoo kana yonnaa goone nutti gaddaa jedhee itti wallaansoo hin qabne waan isheen jette hundumaa fudhatee hojiirra oolchee ittiin immoo badan. Kanaaf wanti kamiyyuu yoo Waaqayyoorra nutti aane karaa ittiin diinii nu argatu ta'a. Karaa ittiin seexanni godoo keenya argatu ta'a. Karaa ittiin seexanni gaa'ela keenya argatu ta'a. Karaa ittiin seexanni tajaajila keenya, jireenya afuraa keenya adamsee argatu ta'a. Wanti nu Waaqayyoon caalaatti jaallannu kan biraa yoo jiraate. Sun cheeyiniidha diinaaf. Daandii sansalata diinii irra naanna'ee gara keenya dhufu, irra deemee gara keenya dhufu wanta iji keenya irra jirudha jechuudha. Waan kamiyyuu ijoollee keenya ta'uu danda'u, qabeenya keenya ta'uu danda'u, maatii keenya ta'uu danda'u, firoota keenya ta'uu danda'u, hojii keenya ta'uu danda'a. Waaqayyoon caalaatti sammuu keenya keessa iddoo olaanaa qabatee jira yoo ta'e sun Waaqayyoorraa nu fageessa. Waaqayyoorraa achi nu buta. Diinni waan biraatti hin dadhabu waan akkasii argateennaan ishee sana irratti investi godha. Ishee nuyi Waaqa caalaa jaallannee jirru lubbuun keenya itti rarraatee jirtu sana akka ta'e of harka galchachuu barbaada. Diin karaa sanaan jireenya keenya adamsa. Karaa sanaan nagaa keenya adamsa. Karaa sanaan jireenya keenya adamsa jechuudha. Kanaaf wanti nu Waaqayyoon caalaatti jaallannu Waaqayyoorraa nu fageessuu danda'a. Inni kan biraan immoo yommuu sodaa kan biraatiin qabamanidha. Waaqayyoorraa kan fagaatan sodaa kan biraan yeroo jireenya namaa dhuunfatudha. Sodaan Waaqayyoon caalaatti wanti nu sodaan, Waaqayyoon caalaatti wanti nu irratti raafamnu, pherpheramnu tokko yoo jiraate Waaqayyoorraa nu fageessu. Kanaaf qalbii keenya gara Waaqayyoon barbaaddachuuf Waaqayyootti irkachuutti deebisuu dhiisne lapheen keenya, yaadni keenya, jireenya keenya eessatti godaana jechuudha. Gara waan sodaannu sanaatti bitamuutti sanaaf harka kennuutti nu geessa.
sodaa kan biraan jireenya keenya keessa yoo liqimse yoo jiraate jireenya keenya yoo fudhate waaqayyo irraa nu fageessa jechuudha. Sodaa jireenyaa ta'uu danda'a. Sodaa karaa kamiin iyyuu diinni jireenya keenya irratti fidu ta'uu danda'a. Wanti jireenya keenya liqimsu kamiyyuu waaqayyo irraa nu fageessa. Phexros galaana gubbaa adeemuu jalqabeera. Tootaalii akkuma bishaan irra ejjateen bishaanni gadi isa hin fudhanne. Tootaalii akka inni miilla isaarra kaa'e isa hin liqimsine. Garuu maal godhe? Takka edda deebi'ee booddee sodaate. Sagalee wahii dhaga'e naannoo isaatii buursaa jira ammayyuu. Galgala kan deemsa isaa dhowwaa ture sun ammayyuu hin dhaabbanne. Yesuus gara bidiruu isaanii hin seenii waan tureefi ammallee wanti nama sodaachisu dhufee waan jiruufi na nyaata maalaa ta'edhee qalbii isaa gara biraa geesse. Hin sodaate. Gooftaa isa kottu irra deeme akkuma koo jedhee isa waame sana dhiisee qalbii isaa sodaa sanarra kaa'e. Sun immoo gadi isa liqimse. Gooftaa isaarraa isa fageesse. Jireenyarraa isa fageesse. Wanti nu waaqayyoon caalatti sodaannu kan biraan yoo jiraate kanadha. Gara waaqayyo irraa fagaachuutti nu geessuu danda'a waan ta'eef. Inni kan biraan wanti waaqayyo irraa nama fageessu immoo dhibaa'ummaadha. Waaqayyo dhibaa'ummaan jaallatu. Yeroo hundumaa komiitimentiin dammaqinni nuffi malee fuula waaqayyoo deddeebi'uun sagalee waaqayyootti guddachuun jireenya kadhannaa qabaachuun jireenya hafuuraatti yeroo hundumaa guddina itti fufaa shaakaluun nurra jiraata. Waaqayyo wajjiniin hariiroo qabannee deemuudhaaf waaqayyo wajjiniin walitti dhiyeenya gaarii qabaachuudhaaf dhibaa'ummaan barbaachisu. Guyyaa biraa nan kadhadhaa qo'i ganama kadhadheera jechuu miti. Sagalee maal deengadu dubbiseera silan dubbiseemi amma immoo nan barbaachisu jechuu miti. Kadhadheera hariiroo waaqayyo wajjin qabu tsoomee kadhachaan ture kun torban tokko yoo nagaa jechuu miti. Yeroo hundumaa dammaqaa jedha sagalee waaqayyoodha. Yeroo hundumaa maal godhaa? Yeroo hundumaa dammaqaa jedha. Yeroottis yeroo malees halkanis guyyaas jireenya dammaqaa jireenya ho'aa ta'e qabaachuu akka qabnu dubbii waaqayyoodhaa nu barsiisa. Gaafa dhiboofnu garuu gara waaqeffannaatti waaqayyoon barbaaddachuutti sochii qabnurraa dhibaa'utti yeroo kaanu maal dhibbitti yeroo kaanu yeroo biraayyuun qaqqaba jechuutti gaafa kaanu maal taana jechuudha. Waaqayyoo irraa fagaachuutti kaana. Waaqayyoo irraa siquutti kaana. Waaqayyoo irraa nuuf waaqayyoon gidduutti fageenyi uumamuu eegalaa jechuudha. Inni kan biraan inni arfaffaa fi akka barumsa kanaatti inni arfaffaaniif inni xumuraa of qabuu dadhabuutu waaqayyoo irraa nama fageessa. Of qabuu dadhabuu jireenyi namoota waaqayyoon duukaa deemaniif waaqayyoof hojjetanii karaa inni ittiin nyaatamuuf kufaatii keessa namni ittiin galuu tokko of qabuu dadhabuudha. Maalirraati of qabuu dadhabuudha? Cubbuurraa of qabuu dadhabuudha. Halalummaarraa ejjarraa of qabuu dadhabuudhaan suusii adda addaarraa of qabuu dadhabuudhaan aariirraa of qabuu dadhabuudhaan karaa adda addaatiin of to'achuu kontirool of gochuu gaafa dadhabanii waaqayyoo biraan immoo distaansiin uumamuutti ka'a. Fageenyi uumamuutti ka'a. Gaafa jireenya keenya of qabuu dadhabnu waaqayyoof nu gidduutti fageenyi uumamuutti jalqaba. Waaqayyo jireenya nuyi to'achuu hin dandeenye nuuf hin laanne. Namummaa nuyi to'achuu hin dandeenye nuuf hin laanne. Wanti hundumtuu ayyama keenyaatiin karaa inni ittiin socho'u. Ayyama keenyaan yonnaa nuyi namni suusii qabu tokko suusii qabu sana suusii dhugaatii ta'uu danda'a. Kan sigaaraa ta'uu danda'a. Kan jimaa ta'uu danda'a. Kan araada viidiyoo garaagaraa ilaaluu ta'uu danda'a. Kana dhiisuudhaaf nan dhiisa yonnaan ni jedhee namichi sun dhiisuudhaaf hin danda'a. Jireenya dhiisuu danda'u kontirool godhamuu danda'u wajjin waaqayyoon nu uumeera. Wanti sammuu keenya irratti olaantummaa qabaatee kontirool godhu wanta nu irra deddeebinee jireenya keenya keessatti shaakallee fi ayyama laanneef duwwaadha. Wanta nu tolee na hooggani jennee harka laanneef duwwaatu nu to'achuu danda'a. Malee waaqayyoo jireenya nuyi bulchuu dandeenyu to'achuu dandeenyu wajjiniin kan inni nu dhaabee jechuudha. Kanaaf of qabuun waaqayyo wajjiniin hariiroo qaban cimsachuuf akkuma nama gargaaru of qabuu dadhabuun immoo waaqayyo irraa nama fageessaa jechuudha. Waaqayyo inni jiraataan ayyaana isaa nuuf habaayisu.
Namni gooftaarraa fagaatu immoo maal akka ta'u qabxii lama isinitti hima. Namni gooftaarraa fagaatu diina isaatii wajjiniin walitti firooma. Diinaa wajjiniin firataa michuu uummata. Sagalee Waaqayyoo keessaa Luqaas 23 lakkoofsa 12 irratti akkas jedha. Heroodisiif Phiilaaxoos duraan diina walii kan turanii gaafuma sana walitti firoomaniidha. Jarreen kun hooggantootadha. Israa'eliin naannoo Palestaayiniin warra bulchan, warra yeroo gooftaa Yesuus lafarra jiru biyyoota Israa'eliin hooggananidha. Kutaa adda addaa qooddatanii bulchu. Jarreen kun duraan wal dhabdee wayii qabu turan. Gidduu isaanii diinummaadhaaf wal barbaadu turan. Garuu keeziin gooftaa Yesuus akka isaan wal quunnaman isaan godhe. Akka isaan wal dubbisan isaan godhe. Maal gochuu irratti? Gooftaa Yesuus Kiristoosiin gara firdiitti geessuudhaaf, gara du'aatti geessuudhaaf, itti faraduudhaaf jecha walitti firooman malee gooftaa Yesuusitti amanuuf jedhanii miti karaa isaan ittiin walitti firooman. Gaafa gooftaarraa fagaatan diinatti immoo michoomuutu dhufa. Gaafa gooftaatti duddagatan diina ofii wajjiniin immoo walitti firoomuu, wal hammachuu tokko ta'uutu nama mudata. Akkuma Heroodisii fa'aa jarreen kana lamaan Phiilaaxoosii Heroodis jechuudha. Jireenya ofii keessatti gaafa gooftaarraa fagaachuu jalqaban diina ofii wajjiniin immoo michuu ta'uutu nama mudata. Diina isa kam? Isa billaadhaan nu barbaadu, isa du'aaf nu barbaadu, isa kiyyoo wayii nuuf kaa'ee nu eeguu wajjiniin firataan. Inni immoo ammas gaarii nuuf ta'a miti. Yeroo eeggatee, haala eeggatee lafa yaada isaatiin nu gaata malee fira koo jedhee ofitti qabee nu hambifata miti. Namni Waaqayyoo sun, namni Waaqayyoo waan guddaa ittiin hojjete suni Samsoon gaafa Waaqayyoo irraa fagaachuutti ka'u kan inni wajjiniin walitti firoome dubartii ejjituu sanadha. Daliilaadha. Isheedhaa wajjiniin walitti siqe Waaqayyoo irraa fagaachaa deeme. Isheen immoo ofitti qabaa deemte. Ati konan jaallattu ofuma afaaniin sin jaalladha naan jetta malee isaati Samsoon koo meerree jaalala kee natti agarsiisi kaa. Meerree jaalalliitti sin jaalladha jettu sun jettiiniin inni baay'ee ammoo itti siqaa deemu Waaqayyoo irraa fagaachaa hammuma deemu. Icciitii isaa of keessaa baase. Dhumarratti garuu bu'aan jaalala sanaa gammachuudhaa fi milkaa'ina isaaf kennetuun ta'a. Iddoon itti ija isaa dhabu, iddoon itti lubbuu isaa dhabu, iddoon itti kabaja isaa dhabu jalaa ta'e jechuudha. Kanaaf diinatti gaafa firoomnu galgalli isaa gaarii nuuf ta'a jechuu miti jechuudha. Namni yommuu gooftaarraa fagaatu kan biraan immoo gooftaa gana. Hammuma gooftaarraa fagaachaa deemu sin beeku. Eessatti wal beennaa jechaa deema. Mee Phexroosiin ilaalaa. Maatiyoos 26 lakkoofsa 58 irratti akkasidha. Phexros garuu hamma oobdii mana hangafa lubootaatti irraa fagaatee Yesuus duukaa adeeme. Achi keessa lixeesi dhimma isaa ilaaluudhaaf warra eegdotaa wajjin taa'eedha. Maalittidha? Irraa fagaatee alaalattidha. Irraa fagaatee Yesuus duukaa adeemedha. Namichi yeroo kaanii Yesuusin cina taa'eetan nyaadhaa Yesuusitti aanuun qabadhee dheebuu qabuu fi Yohaannisii wajjiniin wal qoccalu arra garuu guyyaansaa guyyaa ari'atamaa taanaan, guyyaansaa guyyaa adabamuu taanaan, guyyaansaa guyyaa firdii taanaan Yesuus irraa fagaachuutti ka'e. Yesuus irraa fagaatee deema. Isa iyyuu immoo wayyaa kan qullaa saba qates jira. Inni amma tokko iyyuu wayyaadha. Kan amma kana duukaan deemne jira. Haa ta'u malee kaleessa kakaanni kakachaa ture. Si wajjinan du'a, si wajjin fannifamaa, siluma ganama isaa, sirraa addan ba'u, du'ata adda nu baasa namichi jechaa ture. Gaafa billaa argu, gaafa doorsaa argu fagaatee duukaa bu'uutti ka'e. Dubbiin irraa fagaatee deemu kun garuu dhumarratti maal isatti fide? Isa beektaa, ati isa fakkaatta, isaa wajjin turte, ati hariiroo qabdaa gaaffiin jedhu gaafa namoota sadarkaadhaan gadi bu'an biraati isatti dhufu inni lakkii raawwadhe ani sin beeku. Jechi isin jettan kun anaaf haaraadha. Nama kanaa wajjin eessatti wal beekaadha. Gidduutti dagatee immoo akkuma isaa duriitti haasa'a. Akkuma isaa duriitti afaanuma dura haasa'u immoo ilaagaa jenneerraa dubbiin kee iyyuu jara fakkaata, warra Galiilaa kana fakkaata. Ati namicha kana duukaa turteem yeroo ittiin jedhan hin kakate of abaare. Jecha jijjiire an kanan beeku jechuutti ka'eera.
Eessaa jalqabe kun? Irraa fagaachuurraa jalqabe. Seexanni simoo tokkoon miti kan inni gooftaa nu gansiisu. Hojii nutti baay'isuudhaan, ajandaa nu baay'isuudhaan fagaannee akka nu gooftaa duukaa deemnu nu godha. Hojii hojjechuun gareerachuu miti. Garuu nu hojii sababeeffachuudhaan kadhannaa keenya yeroo dhiibnu, waaqeffannaa keenya yeroo dhiibnu, dudda gatuutti yeroo kaanu, irraa fagaachaa gaafa deemnu, ajandaa kana ammas asaayimentii biraa nuu kenna. Kanatu immoo si hafeedha. Maal kana immoo ishema kana xumuraddoodha. Utuma irraa fagaannu iddoo takka geenyee ani koo gooftaati jechuu kana hin beeku jechuutti nu geessa. Yaa firoota koo, ani dubbii Waaqayyoo isa jiraataan isinitti dubbadhaa. Yesuusin ofirraa hin dhiibinaa. Wanti isiniif barbaachisu hundinuu isa keessa jiraati. Wanti jireenya keessaniif barbaachisu, jireenya isa har'aatiifis, jireenya isa dhufuufis wanti barbaachisu hundumtuu Yesuus keessa waan jiruufi Yesuusin ofirraa hin dhiibinaa. Namni baay'een jireenya isaatiin, gocha isaatiin, istaayilii isaatiin, uffannaa isaatiin araadummaa fakkeessee, qaroomina fakkeessee, hammayyummaa fakkeessee Yesuusin ofirraa dhiiba. Garuu firoota koo, Yesuus waan hundumtuu isa keessa dhokfamee jira. Warreen macaafa qulqulluu keessaa Yesuusin ofirraa fageessan, ofirraa ari'an tokkoon isin yaadachiisa. Maarqos boqonnaa 5:17 akkas jedha. Yommus jarri Yesuus kutaa biyya isaaniitii akka adeemuuf kadhatanidha. Yesuus maal akka godhuuf? Yesuus kutaa biyya isaaniitii akka inni deemuufi hin kadhatanidha. Maaloo kottu nu bira, maaloo mana keenya buli, biyya keenya buli, xiqqooma ishee nu bira bubbuli kaa jedhanii kadhachuun kan irra ture. Jarri kun garuu maal godhan? Maaloo kutaa biyya keenyaa keessa hin taa'in, siin asitti si arguun barbaannu, deemi maaloo jedhanii isa kadhatanidha. Maaliifi? Gooftaa Yesuustuu hafuura hamaa tokko ifate. Hafuura hamaa bifa daboodhaan namarra jiraatu, gurmaa'ee namarra jiraatu, lubbuu tokkorra jiraatu ifateerra. Gaafa inni ifatu hafuuronni hamoonni suni Yesuusin gaaffii gaafatan. Maaloo iddoo biraatti nun ariinii, fagootti nun geessiniiti, booyyeema sanatti gallaati, iddooma sanatti gallaati, nu wayyamiyee jedhanii gooftaa kadhatan. Hafuurota hamootatu dhagaa jedheen gooftaan. Gaafa gooftaan dhagaa jiru hafuuronni hamoonni sun dhaqanii booyyeetti namman. Booyyee namni immoo tiksa inni hojii isaati, horii isaati biyya sanatti jechuudha. Biyya kana keessattis iddoo garaagaraatti booyyeen hin nyaatama hin beektu waan ta'eef. Biyya sanatti akka tikeetti akkuma namoonni keenya loon tiksanii, horii bushaayee tiksanii, re'ee hoolaa tiksanii baay'inaan booyyee tiksan sanatti hafuuronni hamoonni gooftaan isaan ari'eessuun dhaqanii itti namman. Gaafa isaan itti nammanii booyyeen sun tabbarraa gaararraa konkolaatanii hallayyaatti gadi namman, bowwaatti gadi namman, jalaa dhuman. Dubbiin kun akkamitti ta'e jedhanii gaafa qoratanii Yesuus hafuura hamaa namicharraa baasee hafuuronni hamoonni immoo akka isaan achi dhaqanii itti galaniif abboomuusaa gaafa bira ga'anii kun yoo as ture caalaattu nu miidha. Dinagdee keenyaaf rakkisaadha. Qabeenya keenyaaf rakkisaadha. Jiraachuun nuuf ulfaataadha waan ta'eef nurraa geggeeffamuu qaba. Yesuus kun jedhaniitu gara isaa dhaqanii maaloo kutaa biyya keenyaa keessaa deemi. Nuu deemi maaloo. Nuu deemi. Jiraachuu barbaanna. Hojjetachuu barbaanna. Horsiifachuu barbaanna. Ati nurraa deemi. Qabeenya keenya miidhaa jirta jedhanii Yesuusin waaqa fayyinaa ofirraa ari'an. Garuu firoo tokko Yesuus fooniifis hafuuraafis wanti hundumtuu isa keessa jira ture. Namoonni sun baay'ee goyoomanii, baay'ee dogoggoranii, Yesuusin utuu ofitti qabanii, jireenya isaaniis utuu Yesuusiif kennanii jiraatanii, isaan silaa badhaadhummaa caalu, eebba caalutti bahuutu isaan eeggata ture. Yesuus jireenya isa har'aafis, jireenya isa dhufuufis waan hundumaa of keessatti baatee jira. Isaan Yesuusin booyyeedhaan jijjiiruu barbaadanii. Yesuus isaaniif deemee booyyeen isaaniif akka hortu barbaadanii. Yesuus isaanirraa deemee qabeenyi isaanii inni lafarraa kun akka isaanii baay'atu barbaadanii. Kanaaf Yesuus isaan dhiisee adeeme. Isaanis akkasitti Yesuusin ofirraa ari'an. Mee ilaalaa jireenya keessan keessatti tokkoffaan eenyudha?
Jireenya keessan keessatti sarara jalqabaarra kan jiru eenyudha? Jireenya keessan keessatti dhugumaan wal gaafanna. Isa dhugaa wal gaafanna. Mee deebisaa isin gooftaatti dubbadhaa. Yesuus jireenya keessan keessatti nambar waniidha. Lakkoofsa jalqabaarra jira. Yesuus jireenya keessan keessatti hojii keessan caalaa isinitti aanee jira. Kabaja keessan caalaa isinitti aanee jira. Birrii caalaa isinitti aanee jira. Beekumsa caalaa isinitti aanee jira. Guddina caalaa isinitti aanee jira. Kabajamuu caalaa Yesuus isinitti siqee jira. Moo waan biraatu isinitti siqee jira. Yesuusin achi ofirraa buttanii isa immoo waan biraa immoo ofitti aansaa jirtu laata? Kabaja keessan, maqaa keessan, maallaqa keessan, hojii keessan, guddina keessan, gaa'ela keessan, waan kan biraa ati anatti yaani Yesuusatti immoo achi siqittiin jechaa jirtu laata? Mee achi siqi fakkaati jettu laata? Waaqayyoo inni jiraataanii nu haa gargaaru. Guyyaa biraa barumsa kan biraa keessatti akkan gaaf tokko fakkeenya wayii isinitti dubbadhe biyya gara Ameerikaa kana keessatti dubartiin beekamtuuniif cimtuun sirbituun jabduun tokko gaafa isheen konkolaataa isheetti namoota wajjiniin seentee jettu haati isaanii akkasittiin jette Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u deemuuf jetti waan ta'eef karaa deemti waan ta'eef Waaqayyoo si wajjin haa ta'u mucaa koo jennaanii achi dudduuba sana lafa qodaan sun jiru hin taaree konkolaataan onuun ga'u jettee itti geeyste. Eenyu Waaqayyooni achi dudduuba sana yoo hin taareen konkolaataa keenya keessaa bakki san ga'u yoo duuba sana lafa qodaan jiru sana achi lafa hanqaaquun jiru sana hin ta'a yoo ta'e haa ta'u kana achi bakka isaan hin qabnu jette. Waan isin gaddisiisu fiigicha jalqabdee kiiloomeetirii xiqqoo akkuma oofteen konkolaataan isaan keessa jiran galagalee guutummaa guutuutti wanti hundumtu barbadaa'e namoonni achi keessa jiran hundumtuu hin dhumanii bakki Yesuus haa ta'u jedhame bakki hanqaaquun jiru sun garuu fayyaatti hafe. Meeshaan cabuu danda'u suni qodaan cabuu danda'u suni fayyaatti hafe garuu namni hundumtuu ciccitee dhumeera. Ilaalaa namni hamman iddoonni Waaqayyoo qabu agarsiisa. Gahisuu agarsiisa. Nam barbaachisu ani qofaa kooyyuu gaadha. Ani nama of danda'aadha. Hamma maallaqa ofitti qabadheera. Hamma barumsa walitti guurradheera. Amma irreen qaba. Amma firan qaba. Amma dandeettiin qaba. Amma ani jira. Ofii koof nan danda'adha. Gaafa namni jedhe Waaqayyoon ofirraa dhiibu yeroodhaaf waan milkaa'an namatti fakkaata. Yeroodhaaf waan takka deeman namatti fakkaata. Yeroodhaaf gammachuu namatti fakkaata. Yeroodhaaf milkaa'ina namatti fakkaata. Miti garuu Yesuusin alatti wanti hundumtuu zeeroodha. Yesuusin alatti wanti hundumtuu duwwaadha. Kanaaf Waaqayyootti dhiyaachuudha malee isa ofirraan dhiibin firoota koo ofirraan dhiibinaa ijoollee Waaqayyoo inni waan hundumaa of keessaa qaba. Waan hundumtuu wanti nuuf barbaachisu Yesuus keessa jira. Sagalee Waaqayyoo maal jedha? Qolaasaayis 2:3 irratti akkas jedhee barreeffamee jira. Badhaadhummaan ogummaaf beekumsaa hundinuu isa keessa dhokfamee jira. Maal todha? Badhaadhummaan ogummaaf beekumsaa hundinuu isa keessa dhokfamee jira. Eenyu keessa? Yesuusin keessa. Wanti nuuf barbaachisu badhaadhummaan kan beekumsaa kan ogummaa badhaadhummaan barbaachisu kamiyyuu eenyu keessa jira? Yesuusin keessa jira. Yesuus maal jedhe? Inni kan biraan hatuudhaaf, ajjeesuudhaaf, balleessuudhaaf hin dhufa. Ani garuu hoolonni jireenya qabaatanuuf, irraa hafaasa qabaatanuuf dhufeeraayedha. Irraa hafaasa qabaatan, jireenya irraa hafaa qabaatanuuf dhufeeraayedha. Namni anatti amanu, namni anaaf jedhee waan hundumaa dhiisu, namni anatti maxxanu, anaaf jedhee kan deemu biyya lafaa kana irratti ari'atamaa wajjin yoo ta'e iyyuu dachaa 100 galfata. Bara dhufutti immoo jireenya bara baraatti galaa jedheera Yesuus afaan isaatiin. Lafa kanarra yeroo jiraan chaalenjiin jiraachuu danda'a, dhukkubni jiraachuu danda'a, ari'atamuun jiraachuu danda'a, maqaa baduun jiraachuu danda'a, wanti nu gaddisiisu nu mudachuu danda'a. Garuu jireenya eebba qabu immoo jireenya dachaa 100 immoo akka argannu immoo haadha nu galeera. Kanaaf Yesuusin achi dhiibnee ofirraa achi ciqileedhaan qabnee wanti nu argannu hin jiru. Maaltu Yesuus Kiristoosii wajjiniin walitti nu gudunfaa? Dhiiga isaa isa dhangala'eetu Kiristoosii wajjiniin Waaqayyo wajjiniin walitti nu hidha. Humni harkisaa
dhiiga Yesuus keessa jiru Waaqayyo wajjiniin walitti nama buta. Kanaaf isaan dhiqadhu, isaan dhiyaadhu. Sagalee Waaqayyoodha. Efesoon 2:13-16 akkas jedha. Amma garuu Kiristoos Yesuusii wajjiniin tokkummaa qabaachuudhaan isin warri dur fagaattanii turtanii dhiiga Kiristoosiin dhi'eeffamtaniittu. Kiristoos nagaa keenya, inni keenyan diinummaa isa gidduu ture diigee warra Yihuudoota hin ta'iniin warra Yihuudoota lamaanuus tokko godheera. Inni nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isatti argamu tokko akka uumuu fi abboommotaa fi toora seera sanaa namoota irraa kaase. Fannoo irratti du'uudhaan gosa lamaanuu akka dhagna tokkotti Waaqayyotti araarsuudhaaf ofii isaatiin diinummaa balleesseera. Ammas garuu Kiristoos Yesuus wajjiniin tokkummaa qabaachuudhaan isin warri dur fagaattanii turtanii dhiiga Kiristoosiin maal taataniittu jedha? Dhi'eeffamtaniittu jedha. Maqaa Waaqayyoodhaa bara baraan ulfaatu. Dhiigni Kiristoos nama dhi'eessa. Waaqayyo wajjiniinis dhaloota wajjiniinis walitti nama dhi'eessa. Tokkummaa namaaf kenna. Kanaaf firoota koo fageenyarra warri jirtanii yeroo yaaddan jireenya keessanii anamma gooftaarraatii fagaadheen jira. Akka koo durii Waaqayyoo koo wajjiniin hariiroo cimaa hin qabu jettanii jireenya keessan ilaalaa kan jirtan, haala kanaan jireenya keessan fattashaa kan jirtanii ilaalaa. Yesuus Kiristoos dhiigni isaa Waaqayyo wajjiniin walitti nama dhi'eessa. Namoota wajjiniin walitti nama dhi'eessa. Hawaasummaa namaa fayyisa. Jireenya namaa ijaara. Dhiigni Yesuus hojii ijaarsaa kana hojjeta. Waaqayyo wajjiniin walitti nama dhi'eessa yeroo jennu Waaqayyo cubbuudhaa wajjiniin walitti dhiyaachuu waan hin dandeenyeef hariiroo namaaf Waaqayyo gidduu jiru ijaara jechuudha. Maqaan Waaqayyo keenyaa bara baraan kan kabajame haa ta'u. Kanaaf jireenya kee keessatti yeroo laaltu sagalee Waaqayyoo kana yeroo barachaa turte hariiroon Waaqayyo wajjiniin qabdu akka si jalaa shokoraa'ee jiru, si jalaa laafee akka jiru kan garaan kee mirkaneesse karaa ittiin Waaqayyoo keetti deebitee dhiyaattu kunoo dhiiga isaadha. Dhiiga isaatiin dhiqadhu, isaa wajjiniin walitti firoomi, isaa wajjiniin walitti araarami. Sagalee Waaqayyoo dubbifachuudhaan jireenya kadhannaatiin iddoo aarsaa kee haareffadhu. Gaafa sanaa dhugumaan Waaqayyootti dhiyaachuudhaan gaarummaa Waaqayyootti dhiyaachuudhaan argamu keessaa guurrachuu dandeessa. Kana akka goonuuf Waaqayyoo ayyaana isaa nuuf habaayisu, dubbii isaa kanas nuuf eebbisu, isa jaallatamaa mucaasaa Yesuus Kiristoosiitiin ameen. Gooftaa walii wajjin galateeffannee xumurra. Yeroo dabarsine kana keessatti waan Hafuurri Waaqayyoo nu barsiise, waan Hafuurri Waaqayyoo nu leenjisaa ture hayaannu. Waan Gooftaarraa fudhachaa turre hayaannu. Wanta inni nu sooraa ture keessa keenyatti hayaannu. Gooftaa walii wajjiniin galateeffannasi. Kabajamii ulfaadhu. Maqaan kee maqaa Waaqayyoo keenyaa bara baraan haa galateeffamu. Dhugumaan jireenyi si keessaa waan argamuuf jireenya nuuf laattee dubbii jiraataas immoo nutti dubbatte. Akkasirraa barannuu fi qalbii keenya bantee fuula kee duratti akka argamnu gooteetta. Bara baraan kabajame. Waa'ee sitti dhiyaachuu keessaa gaarummaa argamu dhugaa dubbii keetiin nu barsiifteetta. Kanaaf si galateeffannaa. Maqaan kee maqaa Waaqayyoo keenya bara baraan olol haa jedhu. Waaqa hundumaan olitti guddaa taatee mootii taatee adaraani kanan si kadhadhu ofii kootiifis ta'e dhalootan dubbii keetti dubbadhe kanaaf ayyaanaa fi humna karaa dhiiga kee, dhiiga ilma keessa lolee karaa dhiiga Yesuus Kiristoos ijoollee kee ofitti buti. Garaagarummaan fageenyi nuuf si gidduu hin jiraatin. Halkanis guyyaa yerootti yeroo malee, yeroo argachuu, yeroo dhabu, yeroo ifaa dukkanaa, yeroo gaddaa, yeroo gammachuu haala hundumaa keessatti siin ofitti aansinee tokkoffaa keenya si godhannee akka jiraannuuf maqaa Yesuus Gooftaatiin nu gargaari.
ofii keenyatti nu laatin qobaa keenyas kan nu dhiisin sirras kan nutti aanuuf iddoo hin laatini maqaa Yesuus nama Naazreetiitiin danqaan hundumtu gala hagal maqaa Yesuus nama Naazreetiitiin afuurri golgaa ta'uu barbaadu gala hagal afuurri danqaa ta'uu barbaadu gala hagal afuurri fageenya nuuf gidduutti harkisu kan kombifame haa ta'u billaan Yesuus Kiristoos isa hanyaatu aangoo waaqa jiraataatiin moo'ichi keenya haa ta'u nu geggeessi nu gargaari warra gadda keessa jiraniif jajjabina ta'i warra rakkina keessa jiraniif furmaata ta'i warra gaaffii keessa jiraniif deebii ta'i warra dhukkubsachaa jiraniif fayyina ta'i warra qabaa keessa jiraniif hiikamsa ta'i harki kee hunda keenya geggeessu bara keenyatti darbi umurii keenya to'adhu jaallatamaa mucaa kee Yesuus Kiristoosiin ameen. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Waaqayyo kanaa isa baranneen itti jiraachuu akka